السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أنا ما يصير مقالتهم فجورا أني ناخذنا من سجنتاني ومن نورمو كجان بيخان وجسدين بيخو جان نوني بيخالين يرو سدين بيخو يرو آره ما يرو جمدي يرو رفته كسم مس يرو دم خساته جان أنا ما تكتير رفاسو سنكوفا كيسن جرمله جمچونيس دمينيس كي يجولن وانين دبدونو لالچسا هاتو مو egar rabbi galateeffadhe akkanatti ija isaanii dura taayoo soon hin galateeffanne dabruullee natti ulfaata galateeffannaa dura immoo namoota wajjin hojjennu keessaa kaniin jecha jajjabaa jeenii fi kanii mufachiisees wannummaan kun bakka nu waageessu jecha malee ilaalcha biraa tokko hin qabu fedhii biraa tokko illee hin qabu dhiifama naa godhaan jaa akka reefu Abdul Jawaad nama hedduu wajjin wal lolee juusanitti amala namaa wajjin wal loluu illee hin qabu uumamaanii ammoo namni kun maaliif akkatti yaadee waan kana hojjenne jechuudhaaf jecha jajjabaa namaan juu abbaa qabeenyaa tokko tokkos hawaan kana mee af durani hubannaa juu abu ati maallaquma sanuun qabdu faa jeenii waran akkas jeenii jira dhugaa rabbii maqaa rabbiitiin nunin kakadhaati maallaquma sanuun qabdu haniin jeellee ni jira saniifin dhiifama gaafachuu barbaada itti aansee galata irratti galata namaa galchuu irratti ani akka nama sheekhaa nama diimsirratti beeku tokkotti ulamaan islaamaa akka jaan galateeffannaan gaara nama jidduu jiruu jaan nama tola namatti oole galateeffachuun osoo waan tola ooltummaan ta'in dirqama jaan dirqama namarra jiru jechuu haga nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam namni ilma namaan galateeffanne rabbii sin galateeffatu namni galata namaan beeyne galata rabbiillee beekuu wujuutti jechuu akkana jechuun dirqama jechuu san beekeetiin har'a isin galateeffataa jira jechuu wanni isin galateeffadhuuf haasawa kiyya isin dhiisu akka jaan horii hojjetuu fi nama hojjetuu waan jaanii jira horii dalaguu fi nama dalaguu namni afaan arabaatti ki jaan laa taksibil maal wa tafqid annaas horii wali qabachaa nama dhabaan deemin bineensan ta'in jechuu ammoo namuma argatuutu horii argatuudha nama argachuun horiidha anaaf amma nama keenya kana argachuun akka nama argateeti naaf jechuu maaliif yoo jettan isin hunda as keessa nama jiru kana namni na naasisiisin hin jiru nama beellama nuu seenee wallaahi yoo wanni kun isinii milkaawe miliyoona 400 yoo wali qabdan 100 niin qabaa 100 kuchaasan isini kenneen baankii tana eegaltanii baankiin tun hafuuraa nama jee jira ni beeytanii maqaa isini dhawuun barbaachisu isin sirri beeyta waan ta'eef alhamdulillah yeroon si beekuurra ati yeroo beekuurra si baasa jettee Oromoon ogguma himaytu yeroon si beekuurra ati yeroo beekuun akkasuma ammas namni si beekuurra ati nama beekuun irra caalaa jaan nuti arraan tana baankii tanatti wayisni baree Reef Abdul Jawaad juusan namni nu baruudhaa miti nama barre eenyuun namaadha barre as keessatti anamma akka kiyyatti isinii kun ija biyya teenyaa soogidda biyya teenyaa shittoo yookiin maal jaaniin aaxira biyya teenyaa je'een bakka jabduun isinii qaba namni baankii tana keessatti lafee hundi akkasitti isinii qaba jeetii yaada waan takka waan manguddoo irraa dhageessitti isin yaa'imu manguddoon Oromoo gizee maaymaasitu kiyyattu biyya tana nama sadii dhaabbatanii jaan sadeen san keessaa tokko beekaa gaarii jechuun beekaa shari'aa haa ta'u beekaa waa'ee fayyaa doktora haa ta'u beekaa manguddummaa haa ta'u beekaa muuxannoo ogummaa waan fedhee haa ta'u tokko namni biyya tanaan dhaabbatu beekaa sani tokko naa ja'a lammaffaan qabaataa gaarii jaan dureessa gaarii jechuu kabiyyi biratti rakkanne kan horii horatu kana rakkoo qofa kophaa rakkatan malee horii waliin horatan namaaf horatan biyyaaf horatan horiin kun kabiyyaati jechuu beeku
akkuma rabbiin haqa keessaa qabutti akkuma ati haqa keessaa qabdutti biyyini horii kee kana keessaa haqa qabdii nama beeku jechuudha. Nama horiin isaa mataa isaa qofa irratti hin dhaabbanne biyya dabree fira dabree aalit dabree olla dabree arra bakkaanan isin qabadheef sadeen biyyaan dhaabbatu sun keessaa isin hubattan jechuudha. Sadaffaan mootii gaarii jaan qabiyya karaa sirriitti deemuun san isinitti himu warra ajandaa keenyaa miti an ajandaan keenya kaniin kaaseef dureessa gaarii isin nama sadeen biyyi tun irra dhaabbatu nama afuriin jee nama afran biyyi tun irra dhaabbatu sanirraayi inni afraffaa maaliif osoo hin himne bira kutaa miti goota gaarii hayyummaa qabu hasammuu qabu khamataa dura deemu qabiyyaan fuul dura deemu sanis ni beeytanii ane ajandaan kiyya tokkichuma duraasanii isin nama afran biyyaan dhaabbatu sunsuma afran biyyi tun irra dhaabbatu sanirraa tokko ta'uu if beekuun murteessaadha jechuudha. Habiraa wani yaa kanallee kaasuufii jira hoogganaa jallaa jaan mootii jallaa Oromoon ogguma himaaytu waa sadiin beekanii jaan sadeen tokko nama isaa gadiitiin mari'achuu dhabuu. Jalloon na hikmaa narraa qabadhaa nama isaa gadiitiin mari'achuu dhabuu nama isaa oliirraa fudhachuu dhabuu sadaffaan nama isaan alaa sodaachuu dhabuu. Hoogganaan waa sadeen kana qabu namni nama isaa gadiitiin mari'atu ka isaa oliirraa fudhatu ka nama isaan alaafirraa sodaatu akkamii eessan nuun deemanii jeefirraa sodaatu baay'ee hoogganaa jabaadha. Kanas asitti namaan galateeffachuu deemuu jira waan alangaa fuudhaniif fardi beeke jaanii hundumaafuu isin har'a namni asitti argamtanii fi warri har'a hin mijjetiniif hafelleen wanni hundi qalbii qabdii isin qalbii uummata keenyaati wanni hundi imaama qabdii isin imaama uummata keenyaati. Na biratti an sheerii baankii raamis bitattan jechuu afaan natti ulfaata isin warra sheerii bitatee miti baankii dhaabdan jechuullee natti ulfaata ufiif dhaabbattan jeetiin fudhadha ummata keenya gad dhaabdan jeetiin fudhadha nama taatan jeetiin fudhadha nuus nama gootan ummata keenyallee nama gootan jeetiin fudhadha. Kana hundarra caalaa biyyatti maqaa gootan rabbii maqaa isinitti haa godhuun isiniin jaa. Namni keenya hangimmaas jiru kun nama ispiidiidhaan akkaan naggada keessatti sadarkaa fuulduraa deemaa jiru imaama naggaadeeti jeetiin itti amanaa. Kanaaf ani hamilee isin ummata keenya ijaartanii fi hamilee isin nu gootan wallaahi akka nama islaamaa tokkotti oguun laalee an baankii ijaartan irra jechuurra biyya tana ijaartan islaamummaa ijaartan islaama ijaartan jeetiin fudhadhaan akka nama islaamaa tokkotti. Itti aansuun isiniifin gabaabsaa waan hin nadhageemuuf jecha reefu awwal irratti isinii kaaseetiin jira. Wanni akka dubbadhuuf Oromoon gaalli hiriira duraan laallata jedhan. Naggaadeen teenya ka dhufulleen ganaa isin laallata. Wanni isin mataa waliin qabattanii waan guddoo tana ijaartanii uummata keenyaaf imaama ta'uu isinirraa barbaannuuf namni bakkiirraa namaa qaamni namaa namni kun akka qaama namaati. Qaamni namaa kun matumaa irraa nama miilli isaa harki isaa bakki bareedumni hundi mataarraa gad dhufa. Fayyaanis maraataanis irruunis guutuunis eessarra laalama qaama osoo hin ta'in eessarra laalama mataarra laalama isin mataa biyya teenyaati. Akkuma nyaanni hoggaa nyaatan qaamarraa nama mul'atutti namni biyyi takka mataarratti laalamti. Isin mataa keenya haqiiqatti wanni nama mul'atu wanni irra dhaabbadhee haasa'u jiru Oromoon hogguma himatu keetu saanii leenca argeen fincaanne kanuu duraanuu fincaan hin qabne jaan. Namni waan nuti taane kana keessa gatu bateen cophin kanuma duraanuu aanan hin qabne sanii jechuullee ni danda'a. Galateeffannaa keessan akkaan onni irraa dubbadhetti isinuu ni beektanii asuma dhaabee an asumatti dhaabaa hunda keessanuu galatoomaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.